dhaggeeffattoota sagalee Oromiyaa kabajamoo oduu gaddaa qabna. Oromoon torbaan dabre kana sabboonota hawaasa keessa jiraatan biratti akkaan beekamanii fi jaalataman lama dhabe. Tokko biyya Saawud Arabiyaa magaalaa Jiddaa waggoota dheeraaf ka jiraataa ture Abdul Gaffaar Haji Abdoo Waadooti. Biyya san keessattii fi biyyattillee nama ummata isaatiif quuqamu karakkataa maraa garaa daaqu ture. Nama umrii isaa guutuu namumaaf jiraataa ture jedhamee ka beekamu Abdul Gaffaar tasumatti adoolessa 17 addunyaa tanarraa du'aan godaane. Saawud Arabiyaa keessatti namoota hidhamaniif falmee baasisuu, kanneen rakkatan gargaaree sooruu fi daara baasuu, kanneen imalaaf garas dhufan keessummeessuu, kan mirga isaanii tuqame immoo mormuu fi hojii nama taasifatee beekamu. Akka waan namni mootummaa yookaan mootummaan Saawud Arabiyaa lammiiwwan Oromoo akka simatu itti maallaqa kennetti akka itti kennee ramadeetti fakkeessuudhaan horii isaatiin nama baqataa Oromoo jiraachisaa turetu Jidda keessatti biyyee ta'eefe. Abbaan isaa Haji Abdoo Waadoo manguddoo sabboonaa qabaataa Baalee keessatti beekamu ka mootummaan wayyaanee akkuma aangoo qabattetti maatii isaa guutuu wajjin hiitee dararaa irra geessiseen manatti galee ka du'e san ummanni biyyaa ammallee gaddaan yaadataa garraatti. Nama garaa laafu ka xiqqaa guddaadhaaf ulfinna qabu turan. Abdul Gaffaar illee akkuma abbaa isaa nama hawaasaaf galata guddaa oolee dabre. Haadha warraatii fi ilma tokko biraa du'e. Duuti karaa nama muraati. Garuu duuti isaatun hawaasa irrifti. Namoonni isa beekan dhaddacha guddaa bal'aa gaaddisa guddaa qabutu jige jedhanii dubbatan. Rabbiin jannataan isa haa qananiisu. Maatii fi firootaa fi waahilota isaatiif Rabbiin obsa haa kennu jenna. Dhaggeeffattoota sagalee Oromiyaa achitti ka Abdul Gaffaar dhaabnee gara kaan itti deemuuf deemnaati. Sabboonaan lammataa ka Oromoon dhabde kunis bal'innaan irraa dubbachuuf ka deemnu Eda'oo Odaa Boruuti. Jiraataa Ameerikaa magaalaa Knoxville isteeta Tennessee keessa ture. Dhukkuba osoo hin beekamin faana itti gaffageeffateetiin deemeen adoolessa 18 bara 2017 lubbuun isaa dabarte. Har'a reeffi isaa gara biyyatti dhalateetti awwaalchaaf Oromiyaatti deema. Duuti isaa hawaasa Oromoo biyya alaa jiran mara gaddisiisee naasise. Eda'oon nama dandeettii addaa qabu hayyuu seenaati. Nama waan hedduu yaadatu. Nama sochii Oromoo keessatti illee hidhaa fi dararaan adda addaa irra gayaa ture. Garuu nama if dhaadhessuu miti. Yoo seenaa saba Oromoo irraa dubbatu maqaa namaa haqa akaakayyuutiif abaabayyuutti aanaaf aantii
dhalooma soddoomaatiifis dabalatee ganda dhalootaatiif sadarkaa barnootaa wajjin dirqaa takka malee hurrisiisee dubbata. Kutaa Itoophiyaa ka inni hin beekne hin jiru. Sababa adda addaatiin mara isaanii waliin ga'e. Biyyoota ollaa Oromiyaallee Somaaliyaa, Keeniyaa, Suudaanii fi naannoo biraattillee akka jiraataa turetu himama. Manneen barnootaa 10 olitti lakkaawaman keessatti barate. Biyyoota Awurooppaatiif Eeshiyaallee hedduu keessa naannawe. Raashiyaa fi Great Britain yookaan Ingilizii keessattillee barnoota olaanaa qadhaabate. Ameerikaallee dhufee itti dabalatee jechuudha beekumsa biraa. Mara caalaa garuu eeruu argaaf dhageettii irraa kuufate irratti beekumsa kitaabota irraa sammuutti galfateen babal'ifatee hayyummaa seenaa gonfate. Eda'oon haadha warraatii fi intala takka biraa du'e. Maatii fi firoota isaa waahilootaa fi hawaasota Oromoo ka isa dhaban maraaf Rabbiin obsa haa kennu jechaa haasawa bal'aa bara 2013 isa wajjin goonetti isin dabarsinaa isumatu maqaa isaa himatuudhaan kunoo isinii jalqaba. Bankiya odaa boruun jira. Kanaan alatti gullalleetti shaggarti Finfinnee. Warri duraan bakka biraatirraa dhufanii achi qubatammoo ati warruma Finfinneetti durirraa akaakayyuu abaabayyuu irraa jalqabde moo akkam? Lakki gullalleen illee kan handhuraan kan yaayyaa gullalleeti. Namni garuu booda achi qubate kun ani kiyya karaa abbaa kiyyaatiin karaa jiillee kana warri achi amma qubate kun warra yaayyaa giraara jaarsu. Ati gara jiilleedhaa dhufte jiilleen kun gaa warra aananiiti warra looniiti warra dhadhaati maal Finfinnee dhalatuun kun gaa akkami dhalaa kanaa fi itittuu kana baaduu kana sirraa hanqisee naf fakkaatamu akkam argattee jirta Finfinneetti duuba. Yaa dhaloota sadi geenyee jirra maqabnu wajjin achi gallee lafti sagas mara walirraa fagoo miti. Duris waluma keessa wanni ati jiru amma rakkoon aannanii kun kan dhabame egaa shaggar keessa farda gaariitii fi loon haa ba'u jedhanii Dajjaalmaa Zawudee Gabrasillaasee duula Oromoo irratti baneen farda ija akka baddu godhanii faranjiinuu barreessee jirti the great horse holocaust dhumaatii fardaa magaalaa Finfinnee jettee waggaa san gaazexoonni faranjii baay'eetu barreesse kun seenaa dheeraatti deebinaa eegas irraa calqabeeti kan aannanii fi loon jiidha kan dhabne shaggaritti malee duraan hundumtuu shaggari sinuma jira. Loon jedha sun bareeda. Eessatti baratte duuba odaa kiyya? Calqaba gulantaa duraa kanam jalqabe kaatediraalitti shaggarumatti gaa saniin booda rakkooleen tokko dhumanii saniin boodallee gamboo kaatolik mishiin kan jedhan kaatolika iskuula mana barumsaa kaatolikaa gamboo nageelle yoo jirti achi galee achiin boodallee gincitti daannoo barooddoo kaatolik iskuula mishiiniiti sanillee bareegaa saniin booda liseetti fi jeneraal Bungeetii fi Ulmo Konnin kan jedhan. Maal kana hundatti maal baratta maal 12 ol baratutti jirta moo maal kanuma achi deem kaan achi maal rakkina maal si qabatee kan akkanatti deddeemaa baate moo maatii wajjin deemuuf? Lakki rakkilee moosan uummanni Habashaa kana mana barumsatti rakkoo adda addaatu ture. Akkuma isin jiru yoo bara fardaa sanillee waan ba'uun maqaa jijjiirrachuun mana barumsaa jijjiirrachuun dirqii ture. Kunis seenaa dheeraa biraati. Yeroo dubbiin kaatedraalii gara gamboo kaatolikitti nageelletti deemu suni egaa dubbiin mana seexanaa waraanni mana seexanaa sun biratti lattee dubbuun nama 13 baddee asii mana barumsatti yoo yaanu duulawiitu ture. Mana seexanaa yoo jedhan namni Finfinnee kun manuma seexanaa keessa waan galtan fakkaata kun maqaa bakkaati jechuudhaa fi arragaa bashannanaatuma suura dubbataati akka namni kun qalbiin si dhageeffatu jiranii. Wingeet kana keessa ijoollee jajjabatu achi ture. Maal wingeet kana keessatti maaltu ture akkam godhaa turtan ijoolleen Oromoodha? Wingeetiin sun ka galamu duraan ijoollee warra baalawlataati warra abbaa warra mootummaan nama nagarqaare jedhee galchi gala ture booda garuu sun haga ta'e irra harki irra jiraan akkasuma ta'eeti kun immoo impaayera san keessa barumsan qabxii gaarii kan fidetu galaa kun 30 guutuu Itoophiyaa keessatti nama qabxii gaarii fide 30 duwwaatu gala. Isa saniin immoo Great Poor Average Entrance jedhu kaanin immoo warra exhibition kan jedhan nama 15 immoo fudhatu. Exhibition sun immoo hiika biraa qabdii biraatti deebina. Akkasiin 30 kan keessaa tokko ta'een galee baras garuu guututti ijoolleen Oromoodha hedduutu galee 300 duuchuutti 300 galcha manni barumsaa sanii. 300 kan san keessaa 30 gallisan keessaa ijoolleen Oromoo hedduu turte harka caalaa turte. Maal gootan achitti mee maaliif Wingeetiin kun bakka beekamee bara 60mootaa kan keessatti seenaa Oromoo keessatti bakka tuqamu jira waan takkaan godhamin achitti godhametu jira jedhama. Maal fa'amee wanni sun maali?
wanni seenaa Oromoo keessatti wanni haaraan ta'e hoo jiraate eessumattuu manni Oromoodha mootummaa Abashaa jalatti galee wannumti takka uguma namni shaggar keessatti ijaarsi adda addaa ture kan Maccaaf Tulama jedhan kanallee dhageessanii soddoo wanni saabunyata soddoo jiru afaan Amaaraatiin iddirii jedhanii saabunyata soddoo saabunyata Amboo saabunyata Bachoo saabunyata Arsii waan akkana inuma jira garuu Oromoo jedhamee maqaa guutuutti maqaa Oromummaatiin naannoo Qomoo yookaan gosa oduu maqaan dhahin Oromummaadhaan kan ijaarame hoo jiraate Jeneraal Ungee Duwwaadha. Yuunivarsiitii Hayilasillaaseenittis kana beektaa kan jiru takka waraqaa ba'aa ture malee Oromoo kan jedhamu waraqaan akkasiin bahee an Oromoo jedhee waldaan Oromoo dhaabbatee hin beeku. Wanni dhaabbate hoo jiraate seenaa biyya keenyaa keessatti bartoota keessatti kan uumame hoo jiraate mana Ungeetitti waldaa Oromoo kophaa dhaabbanna jedhamee gaafii lafaatinis gaafii isaan lafti qotee bulaaf haa ta'u hoo jedhan lafti handhuraa abbaa seenatiif haa taatu jedhee kan ka'e afaan waldaa mana barumsaa Ungee Duwwaadha. Jeneraal Ungee Duwwaatti ta'e kun seenaa uummata Oromoo keessatti. Ijaaramtanii maaltu gootan? Ijaaramtan jechuudha maal jedha maqaa waldeenni sun maal jedha? Waldeenyi suni kan jedhamu ogguma san egaa warri Abashaatis warri alaa kun fidaniiti warri eezunaa jedhan kun waldaan bartoota Itoophiyaa Awurooppaa kana maalii kan Ameerikaa kan maal jedhanii ijaaranii waggaa san haa iskuulii kana waldaa tokko jalatti galchuu taanaan waldaa tokko jalatti ijaaruu taanaan lakka uumaa keessaa hin qabnu. Gaafiin lafaas akka isin itti gaafattaniif kan nu gaafatan biraati ijaarsi kunis kan nu ta'u miti nu waldaa Oromoo kophaatti ijaarrannaa jennee kophaatti baane san keessatti egaa ijoolleen baay'een jijjiru warri akka Suraafeel Kabaa fa'as turanii Suraafeel Kabaa jechuun kan mootummaa Mangistuu irratti ajjechaa ol'aana jedhamee ajjeefame san Seepteembarii bara Mangistuu irratti dhukaafni baname san warra san keessaa tokkoffaadha. Kun Mokonnin Lammaa Waaqjiraati kun Mokonnin Lammaa Damboobaati kun Xaafaa Dhaabati warri kun hundumtuu warruma Mangistuu irratti kunneen Mangistuu irratti ajjechaa aggaamanii dhuman sani kun egaa tokko amma dooktara Ala Jira Kabbadaa olii jedhama. Kun nama jiru kan irra jiran garuu dhumee jira. Waldaa san kophaatti ijaaramee akkasitti gaa namni gisee faranjii wayiillee warri Ingilizii kana keessaa dhugaatti namni Oromoo kanatti sinsinnaa'ee maali jedhu kun uummanni kun maali jedhee waa tokkollee ufiin calqabne garuu egaa dubbiin tuni kaateen gargaaraa ture inuma ture Roos jedhama kun namichi kun Angilikaaniidha. Na uffachisiidhaa beektutti maal taatan dhuba yeroo mootummaa Hayilasillaasee yeroo kanatti gaa amma irraa dubbataa jirru bara 1960 keessa yeroo san gara Afran Qallootiinis sochii ture gara Maccaa Tulamaatis Baale keessa ammootu lolat ture yeroon kun yeroo garteetiin amma warraaqsi haga silaan dhufne warraaqsi mootummaa Hayilasillaasee kuffisuuf deemu kun hin dhufne yeroo sanitti maal mootummaan akkamitti ilaale waan kana isin Oromoo jettanii ijoollee ijaartan callise. Mencallifne lakki balaan guddaan osaan odeeffamu kana Maccaa Tulamaatii kan Baalee kana laansoon Harar keessaa tuni kan Somaaliyaa ukkaamsaniiti akka maqaan ol hin baane godhanii sadaffaan jabduun jirtu awraajjaa inni Gojjaam keessa Bahardaar awraajjaa kan amma jedhan kana Meeccaa awraajjaa jedhu gaasanii Baasoliiban Asafarii fi Arsii waradaa kana waradaa wayitoo kana afran walitti qabatee Meeccaa awraajjaa kan jedhu san maqaa jijjiiranii Bahardaar jedhanii dubbiin sun lola kaafte warra ilmaan haadheensaa jiru warra Bahardaar jiruuni wanni guddoon Ungee keessatti ijoollee Gojjaam Oromoo Gojjaam irraa afan hin kaate takka isheedha. Kanuma kana gaa'oo ijaaramne malee dubbiin Bahardaar Meeccaa awraajjaan Bahardaaritti jijjiirame sun illee hamtuu jee ijoolleen Gojjaam irraa ofanis warri akka Kabbada Daannoo faa warri akka Kichilaa Waarii faa warri kun warri Wombara irraa faa ofan warri ilmaan haadheensaa waradaa kan jedhamu Bahardaar irraa ufan hundumtuu kana kaasanii kun kophaatti loluun hin taatu waldaa Oromoo kophaatti haa dhaabbannu jenne mootummaan kana irratti gaafii kana kaasee achirraan booda namni 25 gabaabattiin ari'amee mana barumsaa Itoophiyaa keessatti akka arganne kan jedhuun ari'amee namni baay'een hin ari'amtanii? Hidhaatti galle dura ari'amuun dura hidhaatti galle dubbiin qoratamee ji'a 3 booda namni midhaan nuuf fidullee dhibeet namni osaniin sodaata akka malee sodaata fira dhaantee ofii yoo ta'e malee namni midhaan fiduu dhabame ijoolleen namni 25 mana hidhaatti gale. Akkuma kan 72 jechuudha. Sanatti 72ttis deebi'ee dhalate ijoolleen ammas ijoolleen 25 hidhamanii mana barumsatii kun ari'amanii kun gadadamanii akkasuma yeroo lama ta'e kun. Mana barnootaattis ari'amtanii akka baranne jedhama jechuu keetti mana barnootaa tokkollee akka isin fudhanne jechuudha. Akkasitti ari'amtu akkasitti
barreeffama san kompiitarri hin jiru malee mana barumsaa haa iskuulii jira Lol Mokonnin jiru Kokkoba Tsibaa Shimallis Haftee Nifaasil Tafarii Mokonnin Minilik maal jedhama kun hundumattuu barreeffama kan galle warri kun akkana waraqaa erganiiti jala erganii bakka namni akkanaa kun ari'ame barattoonni akkanaa kun naannoo kanatti ari'ame kompiitarri waan hin jirreef jecha bakki itti dabarsan xalayamaa erganiitiin isinirratti barreessan nama meeqamee nama ari'attan kana keessa ati gaa hedduu wanni ati jabaattu kooti nama maqaa yaadatta seenaaf waan ta'eef mee waan tokko namoota san maqaa isaanii nu himuu dandeetta? Namoota kana keessa Lijaalam Guutaa Xahaa Mubaarak Alii Sananya Guddataa, Lubaba Jamal, Mulgeetaa Rooba, Taaddasa Cuuqee, Khalil Ibrahim, amma warra kana keessa warri du'an Suraafeel Kabaa hin du'e Mangistuu Hayilamaariyaam irratti ajjechaa fudhatee kanarra Mokonnin Lammaa Wajjiraa du'e ajjeefame darbiidhanii Mokonnin Lammaa Damboobaa du'e innis ajjeefamee jira. Warri Xahaa Mubaarakis ajjeefamee jira. Namni lafarra jiru amma Lijaalam Guutaa Shaggar jira. Kanarra gaa Mulgeetaa Roobaa jira lubbuudhanii Taaddasa Cuuqee jira. Khalil Ibrahim Riyaad jira. Islaamic Kasumatti adii dhugaa keessaa baanee dandeenyu duubaati meeqa keessatti deebi'a ari'amte gaama yeroo sana meeqa baratta jechuudha wayita dura ari'amtu kana wangeetirra yeroon dura ari'amu kana 11 darbeen jira wangeetii kun beeyta gaa bakka mallasaalleen ture hin beeyta jechuudha mallasaallee way beeyta jechuudha mallasaa guruppii waliin turre dubbitan sanitti irratti illee hamaan turre dhugaa dubbachuuf yeroo sanitti hamaan turre garuu waan akka ta'e beeku karaa isa hiriyaa kan amma jeneraalicha santu hamaa ture inni kana malee Haayiloo Amaaraa obbo Daawud illee achi ture miti wangeet ture obbo Daawud Ibsaallee Daawud Ibsaa yaang jeneraalii Magasaa Waggaarii Guunjoo namni amma Austraaliyaa ijoolleen lama moo sadiin jiru kun hundumtuu booda ofan malee Daawud Ibsaallee jenereeshinii lixaanii ofe keessaa tokko isin keessaa dhufe gaa mallasaa wajjin turtoo jedhu akka dhaggeeffattoonni kiyya nama mallasaa wajjin ture akka isin jenne sodaadha isa beekanii mana barnootaatti ol beeytan jechuuf jedhe sanbira dabarsee qaama waan seenaa itti deemnuuf dhugaatti wanni guddaan irra haasawa kana goonuu dhaloota waa hedduu dhaloonni baratuuf deema maaliif Oromoon kun lafti Oromoodhaa badhinna qabdii bakka tokkotti hojjetamu naannoo garaatti hin beekamu yeroo amma Harargee keessatti sochiin ture Baale keessatti lolli ture naannoo Shaggar keessatti sochiin akkanaa maccaatu lamaan ture isin barattoonni yeroo duraatiif akkaataa itti qopheessitanii maqaa Oromootiin achirra ari'amuun kunuyyuu seenaa Oromoo keessatti waan galmeeffamee miti kuni gaarii ati amma maal taatitu beekaa ari'amte akkasumatti mana barnootaa hafte jechuudha. Mana barnootarra ni jennee gaarii amneetu jiru amma namichi immoo suni du'e namichi Salaawun Gizaaw kan jedhamu suni du'e. Wannaa kana barattoota keessatti barattoota yuunivarsiitii. Kanaaf ayyaana du'a isaa san irratti reemsi Minilikii fudhatamee kaampaasitti yuunivarsiitii galee reemfa kanan kenninu jedhanii hiriirri nagaa achirra ture achirratti immoo hundumtuu warri teeknikaal iskuulii turanii warri immoo Lol Mokonnin ture warri hundumtuu high school hunduu qooda fudhate warra Seent Joosefii fi warra Lisee Gabra Maaramii fi warra Saanfoord fi warra Seent Meerii warra hedduudha warri hamma ta'e malee keessumattuu paabliikii kan ta'e warri gulantaa lammaffaarra jiru qoodan fudhate achirratti namni hedduun hin qabame madaa'ee hin jira anis warra Minilik gale keessaa tokkuma madaa'ee. Madooyiteetiin galte mana barnootaa kamirraa amma galtee jechuudha wingeetii baatee mana kam seente mana barnootaa kam seente. Lol Mokonnin. Akkamitti maqaa akkamitti maqaa sanii akkam seenuu dandeessa? Maqaan hin jijjiirama lakki Faasil Abbabaa jedhameen qabu kan nyaannu Abbabaa jiran. Eda'oo boruu amma Faasil taate. Eenyu Abbabaa Faasil taate? Malee maqaa akkatti waamamaa ture kaatedraalii hoggaan daannoo barooddoo giinci hoo naqu Daawit Jaagamaa jeetan banki adaraa Jaagamaa killoon na kennatee inni Daawit Jaagamaa jee na galche. Ammallee maqaa jijjiirattee ammas gara mana deebite. Maqaa sadii nan baratte. Maqaa sadii hin baratte ka amma kama odama kanaan si waamna kama dur ka dhalootaa kanaan si waama amma Lol Mokonnin kan eegateen tan ammallee hidhatti deebi amma hidhaa seente ammas deebite hidhaa seente. Lol Mokonnin kana eega galle hiriira nagaa san baanee achirra gallaan achirra waa lamatu uumame tokko amma achirrattis Daayirektara kan ture guddataa maammoo nama guddaa nama gaarii nama sabboonaa Oromoofillee waan guddaa ijaaree Dr. Dajanee Araddoo amma bareen gaddaa du'e warra kana sanitti Dr. Baayisaa Abbaa Walloo kan jedhan maatimaatiksii hisaaba barsiisu warri kun aadaa keessaniin ijaarradhaa jedhanii uraagenis amaaris hundumtuu akka ijaaramu ta'e. Akka ijaaramu ta'e achirratti immoo tiyaatii diraamaa guca tokko dhaaban guca san dhaabbannaan afaan Amaaraa duwwaa godhan afaan Amaaraa maaliif duwwaa ta'a jennee kophaatti ba'ani.
Kophaatti baanaan egaas nus koree keenya filannee taarraqa hin badhaasaa kan jedhan amma raadiyoon Itoophiyaatiif kan hojjetu inni durataa keenya ta'ee afaan Oromootiin daqiiqaa 15 nuu kennanii 15 keessaa 7 afaan Oromootiin 7 afaan Amaaratiin godhamee 30tti yoo nu hiikus immoo 15 keenya filannee 15 warri Habashaa fudhatee akkasitti for the first time maayikiraafooniin afaan Oromoo kun afaan maayikiraafoonii cabsa jedhanii iyyanii Gizaa'oo Ilmaa fa'aa kan jedhan Oromta afaan Amaaraa nu barsiisan akkamitti afaan kana barsiisuuf namni baradhe jiru namni digirii qabu afaan Oromoo akkamitti dubbatama jee iyyee lolli guddaan dhufe. Reediyoo mooraa mana barnootaatti reediyoo qabaa dhugaadhaan illee waan akkasiin qabaataan turre reediyoo san irratti dabarsisan jechuudha waan afaan Oromootiin. Raadiyoon nama sanitti waan hafuura biyyaa oduu biyyaatii fi walaloo waan akkana fakkaatu fi sirballee waan daqiiqaa takkaa kaarra raadiyoon marraa waraabnee kaan immoo ijoolluma sirba dandeessuurraa Fiqaaduu Urgeessaa kan jedhan warra Gajjaarraa kan jiru Peetros Gomboo kan jedhan immoo jira inni booda uffannise waggaa hungeetii baari'amee mana barumsaa dhabu isaan fa'aa afaan Oromoo kanaan nu jechaatu hanga kan sirbuma afaan naannoo baatanii kan baraan Oromoo yeroo duraatiif afaan Oromootiin magaalaa Finfinnee keessatti mana barnoota Oromoo jettan moo yeroo san gaallaa jettan? Laakki gaallaa hin jiru Oromoon jiru isaan warra ijoollee gaallaa jettu akkasitti gaa warri Amaaraa akkasitti jedhan. Turanii warri uleellee Oromti wallaalan kan nu reebee uleedhaan nutti game kan abbaan isaa immoo sabboonaa ture bara Jinaal Taaddasaa Birruufaa gargaarsa guddaa argise ilma Jinaal Lammeessaa badhaase Ubishee kun amma diisi jira isa fa'a kan uleedhaan nutti game maaliif afaan Oromoo dubbatama jee. Waan si gaafadhume amma asirraa hidhamtanii Mokkonirraa amma hidhaa geessitan eessa isin geessan? Hoggaan nu geessu dura andanyaa poolis xaabaa hin jedhan tokkotti hundumaa guuranii saniin booda sandaafa nu geessan. Sandaafa nu geessanii sandaafa osaan poolis kolleejiin sun haaraa banamaa isatti nu naqanii kaan immoo haayiskuulii tokkotti ture mana barumsaa gulantaa olaanaa tokko Jimaa Sanbatee jedhama balabbaata achiiti maqaa isaatiin kan ijaaran amma jira Jimaa Sanbateetii fi Abbaa Diinaa turre eega baasii takka hidhamneen booda achitti waan nyaataa kana torban namni fira qabu fideefit Islaama kiristaana hin jenne alatti lafatti gad naqanii akkasatti namni akka horii absuu oolan irratti wal fixa inni kun ani Islaama jaa inni kun Ortodoksii jaa inni kun maal jaa kan nyaata dides jira kan immoo waaqa tokkichatti amanee waan argate san nyaatee lubbuu fi oolfachuu barbaade numa nyaatee sun dheeraadha inni achirraan booda xabaaseen jedhama inni karaa dabra biraan kana humna waraanaa eegumsa kabajaa jedhama kubur gabanyaa jedhama afaan Amaaratiin federal bodyguard jechuudha. Walakkaa keenya achi geessanii kaan faxinoo daraashii geessanii poolisii ganda Jinaal Taaddasaa fa'aa irraa hidhan san. Nama meeqa isin barattoota meeqa achi ka hidhaman gaafa Finfinneerraa ka guurame nama meeqa hiriira kanaan? Hiriira saniin yoo attamtinnaati amma 8,000 amma 10,000 ta'a kan xabaaseen jiraan garuu wannootti namni xolleen sun wal qixxee dabartee gara Jimmaa odeessu gammoojjii takka achitti bofni fa'aa busaan fa'aa nama fixe malee jiraan achi dhaqee kan karaa humna xiyyaaraa Bishooftuu kan dhaqe immoo gara ijoollee 853 na yaadadha lakkoofsa olii jijjiiraa turre. Kan immoo ati odaa kiyya waan guddaa ani si dinqisiifadhu keessa bara dheeraa wal beenu keessatti ati waan maqaa namaa bakka waan deemtu hunda irraanfattu garuu amma sa'a qabnuuf kan murna duraati irra kaasooyinu waan tokko si gaafachuu barbaada asirratti hidhamtanii amma bakka bakkatti ta'ee adda adda mooraa adda addaatti isin galchanii mana hidhaa keessa turtanii amma ji'a meeqa hidhamtan achitti? Diseembara arfaasaa hidhamne gaafa Julaayii jechuudha amne 16 gaafa nugusne dhalate ayyaana isaa inni araara nu godhee araara nu goonan Jeneraal Asaffaa ayyaanaa miti Asaffaa ayyaana Gondari Oromoo see ayyaanaatti fakkaatee wajjin sirbaa ture namichi eerfoorsii humna xiyyaaraa Itoophiyaa sana ajajaa ture inni ufee araarri mootii isin loltaniin isinii godhamee jira as keessatti warri atoobisii cabsitan warri dallaa mana barumsaa cabsitan warri immoo hoggana mana barumsaa turtan student council jechuu isaati warri kun asumatti haftu mana murtii dhiyaattu jedhe garuu nugusni biyyaa akkas hin jenne haa ba'anii jedhe ageenyi raadiyoon FTV asii warri immoo inni jaarsummaadhaan nu dhaqan waggaa irraa semmuruufaa jiru warri akka iftawaarii dheeressaa amantee jiru wasiila yookaan adeera ilmaa dheeressaati isaan fa'a gabramaaram amantee jiru isaan fa'atu nu dhaqe waggaa san kadhaa akka inni nu dhumu. Haayila Sillaasee isinii gaafatanii ijoolleen waabii argatanii waasii ka isaan jedhan argatanii bayanii isin ammoo akka jedhamutti ijoollee Oromootu hafe nama meeqa taatan? Nama 253 kan achi keessatti hafne ijoollee Oromooti. Ijoolleen Amaaraa baate Oromoon kun maafa? Oromoon kun irra jiraan kan kutaa biyya keessatti ufe fakkeenyaaf warri akka
Tashooma Joobirjoo nama Dr. Taaddasaa Eebbaa fira isaanii natti fakkaatu osanii warri akka Wallaggaa Gimbiidhaa Arsiidhaa maal kan dhufan kun akka Huseen Kaawoo kan Asallaa Raas Jaargeerraa dhufanii qabaman kun nama gaafatu hin qaban bakka isaan jiran namni beeku hin jiru ijoollee qotee bulaa warra ta'an. Kun immoo magaaluma Finfinnee keessa irra jiran yoo qabamellee gaafillee yoo qabaatellee immoo warra san ishee ba'uun barbaanne namni 253 akkasitti hafee seerri nurratti jigillee seeran turre nuguufni kan jedhe haa ba'an jedhe malee atoomishii kan cabse mana barumsaa balbala kan rukute haa hafuu kan jedhu turre gaafas maaliifin raadiyooniyaan televezyiiniyaan dubbatan walitti araaraa sun. Garuu waan tokko asirratti gaa amma waan daqiiqaa lamaan takkan hafaa waan tokko si gaafachuu barbaadu. Isin ijoolleen Oromoodhaa gaa amma namoota ati amma Finfinnee keessaa fira guddaa qabdaa namoota hedduutu dhufee si gaafate akka naa'imtetti gaa namoonni warra firoota guddaan namoonni ijoolleen ammas namoota bebbeekamoodhaa ka abboota isaanii jeneraalaa ka maalii Oromoon hin baanu jettanii haftan tokkummaa mul'isuu keessaniif miti kun. Tokkummaa mul'isuu keenya dura Solomoon Taaddasaatu kana kaase dhiifnee baanamoo jara kanasitti dhiifnee biraa baanamoo maal godha jedhee Solomoon Taaddasaa jechuun ilma Jeneraal Taaddasaa Gabree Hordofaati. Oromoodha inni kaase. Afaan Oromoollee baay'ee isa dhibaa. Akkamitti isaan dhiifnee baana jennaan warri gara biraas gaa amma akka Mulgeessaa Roobaa kunis ilma Galambiraas Roobaa naga'uuti warra gurguddaa warra shaggarii mana qabu. Baanuu jedhanii murtii dabarsan maaf jennaan isaan wajjin walii galeen baanu jennee. Dhumarratti baatan moo akkam taatan? Dhumarratti itti deebi'ee ammas xiqqoo orrumti immoo fira waa qaqqabu kun immoo akkamitti ijoolleen jala haftee ormi hiikame jee kaniin mootii nugusa biyyaa bira dhaqanii iyyanii akkasitti yoo baanu manni barumsaa nu darbe. Warri biraa tisseemessa dhaqqabatanii baratanii keenya ammaatti tiraanskriptiin keenya araara mootii biyyaatiin akkanumatti kan darban jedha. Nama ji'a torba ji'a saddeetii akkanumatti dabarsanii jechuudha. Afaan Amaaraatiin achirratti daagonaal akkas ol barreessanii sartifikeetiin keenya ammaatti duwwaatti hafe yoo baanu garatti galuu hin qabnu araaraan baatan jedhanii bakka itti galuu hin qabnu ani achirratti hanga Ameerikan fiild sarviis kan barbaaddan. Odaa kiyya eda'oo maqaa hedduun si waamaa gaa maquma amma deebi odamatti naa wayyaa. Odaan kun egaa bakka Oromoo keessatti bakka guddaa qaba. Odaa gaa amma mana hidhaa baatanii akkuma ta'etti gaa ta'e namuu kan qe'ee isaatti galee ati gaa Finfinnee keessatti deebitee maal taate? Finfinneetti yoo deebi'u manni barumsaa na darbee jira. Tiraanskriptiin kiyya yoo naa kennamu akka siin jee sana akkanumatti kan darbe jira waa tokko hin qabu. Mana barumsaa biraa deemuu hin danda'u akka tasaa ta'een Ameerikaan fiild sarviisiin jedhan sun yoo san reefu calqabamtee nama sadaffaadha ishii arganne anii fi Solomoon Taaddasaa ilma Jeneraal Taaddasaa Gabree Hordofaa jechuudha wajjiniin ishii moonee kaanee ala baane gaa. Amma yeroo sanitti barattootaa fireen kennama ji'a meeqaaf akka dhuftan namni fiild jechuun barattoota biyya alaatirraa fidanii Ameerikaa aadaa isaanii barsiisuudhaaf fidan yeroo gabaabaadhaaf jechuudha. Ji'a 10 waggaa tokko yoo garuu ji'a 10 baatima 10 dhugaa dubbachuuf. Okay, dhuftaan gaa bara kam amma akka Awurooppaatti barri kun? Akka Awurooppaatti 71. Bara 71 kormicha kiyya. Ameerikaa dhufte eessa dhufte? Waggaan dhufu ani biyya siillee sirriitti hin beeku sani garuu amma eegan hubadhee warra san nasime san eegan qoradhe Taampaadha Filooridaa keessa. Duraa maqaan siin galle Taampaa kana dhufte. Warra simatan kun faranjii? Warra misiyooniiti faranjii? Warra misiyooniti isaan warruma kana mootummaatu qopheessa biyya isaa silaalchisu maal silaalchisu garuu rakkoon turte hin jaalanne gurraachi fi adiin hoggaa harka waliin fuudhu baay'ee biyya hamaa ture biyya kiyya markaatoo naa hojja ture hoggaa na ta'uu sana biyyi kun bushaa tokko namni du'ereen fir guyyaa lamaa sadi bulaa dalagni hin jiru warri kuuba'aa baqatan kun reefu as yaa'aa jiru gurraachi fi adiin walitti makamu biyya uf ajjeesu malee homtuu sitti himu ufe maal san ufettee gaabbi ta'oo san. Dhuftee ati amma uummata faranjii kana qubattee bakka itti qubattu sii kennanii bakka bultu sii kennanii aadaa si barsiisan jechuudha aadaa fi maal isin barsiisan? Aadaa keessaa isheen na barsiisan yoo jiratan dubartiin tuqin hin jenne dubartii adii harki hin tuqinii naan jedhan. Harka qabatin? Karaarra hoobotu baasii yoo yabbattu irraa fagaadhu taa'ii ijjattee laalinii akkana naan jedhan. Maal ilaalin? Dubartii adii ijjattee ija bobaaftee ijatti garagaltee laalin. Dubartii adii jedhan malee gurraattiin jenne dubartiin jenne.
Finfinneetti yoo deemu manni barumsaa na darbee jira. Tiraansipiitiin keessa yoo naa kenna bakka siinjii isaan akkanumatti kan darbe jira waa tokko hin qabu. Gara mana barumsaa biraa deemuu hin danda'u akka tasaa ta'een Ameerikaan fiild sarviisiin jedhan sun yoo san reefu calqabamtee nama sadaffaadha ishee arganne anii fi Salomoon Taaddasaa ilma Jeneraal Taaddasaa Gabree hordofaa jechuudha wajjiniin isii moonee kaanee ala baaniga. Amma yeroo sanitti barattootaa fireen kennama ji'a meeqaaf akka dhuftan namni fiild jechuun barattoota biyya alaatirraa fidanii Ameerikaa aadaa isaanii barsiisuudhaaf fidan yeroo gabaabaadhaaf jechuudha. Ji'a 10 waggaa tokko yoo garuu ji'a 10 baasima 10 waggaa dubbachuuf. Bara kam amma akka Awurooppaatti barri kun? Akka Awurooppaatti 71. Bara 71. Ameerikaa dhufte eessa dhufte? Waggaan dhufu biyya siillee sirriitti hin beeku san garuu amma eegan hubadhee warra san nasime san eegan qoradhe Taampaadha Filooridaa keessa. Duraan maqaan siin gallan Taampaa kana dhufte. Warri simatan kun Faranjii? Warra misiyooniiti Faranjii? Warra misiyooniiti isaan warruma kana mootummaatu qopheessa biyya isaa silaalchisu maal silaalchisu garuu rakkoon turte hin jaalanne gurraachi fi adiin hoggaa harka waliin fuudhu baay'ee biyya hamaa ture biyya kiyyatti markaatoo naa hojja ture hoggaan dhufu san biyyi kun bushaa tokko namni du'ereen fir guyyaa 2-3 bulaa dalamni hin jiru warri kuuba'aa baqatan kun reefu as yaa'aa jiru gurraachi fi adiin walitti makamu biyya uf ajjeesu malee homtuu sitti himu ufe maaliifan dhufettee gaabbi ta'oo san. Dhuftee ati amma uummata faranjii kana qubattee bakka itti qubattu sii kennanii bakka bultu sii kennanii aadaa si barsiisan jechuudha aadaa fi maal isin barsiisan? Aadaa keessaa isheen na barsiisan yoo jiratan dubartiin tuqin hin jenne dubartii adii harki hin tuqiniin aan jedhan. Harka qabatin? Karaarra hobootu baasii yoo yabbattu irraa fagaadhu taa'ii ijjattee laalinii akkana naan. Maal ilaalin? Dubartii adii ijjattee ija bobaaftee ijatti garagaltee laalin. Dubartii adii jaan malee gurraattiin jenne dubartiin jenne. Adii masin jedhan. Jirti kunoo amma waggaa 95 keessa jirti jaartiin gaddoo dubbise jirti jaartiin nasitti. Akka dubartii faranjii ija keessa laalin harkan qabatin dubartii faranjii sin jedhan. Harkan fuudhin nama harkan fuudhin dubartii harkan fuudhin naan jette nama hin jenne yookaan dubartiin jenne dubartii adii harkan fuudhin. Harkan fuudhin sin jedhan. Daa dhuftee jennaan gaa ammaati biyya akka hin jibbite jechuudha dhuftaan gurbaa tokko wajjin dhufan bakka tokko qubattanii. Bakka tokko hin qubanne garuu adda addaa wal quba hafuura walirraa qabna nan gala jennaan hin galtu kan dhuftee hoggaa tikeetiin kee kan argamu Julaay keessa sii dhufa Julaay asitti nan gala hojjette ati mataa keetiin galuu qabdaa naan jedhan. Lakkiin nan galaa akkamitti yoo galta taate immoo hojjedhu naan jedhan maalan hojjedhennaa hojii naa barbaadaa hojjedheen tikeeta bitadhee galaa jennaan. Biyya jibbite Ameerikaa jibbitee galuufi? Ufee ji'a tokkollee hin guunne na suruura. Namni reenfa karaarra mana sinimaatti akkuma dhumne immoo namni wayii nama keenya kan duraan iskoolashiitti haa dhufe asitti mana sinimaatti ajjeesanii sanis dhaga'e. Sanis warqinee dhiinsaa asitti ajjeefame sanis duraan dhaga'een jira. Tokkos asii Barkilee ture innis rakkina guddaarra ture Kaalifoorniyaa biyya wayyoo qabdu mootummaa wayyoo qabdu jedhamutti innis booda dargii ajjeese galeellee inni bara dargii san du'ee Alamaayyoo Dheeressaa jedhamaa tunis bara duraas dhufe innis oduu wayii sarraa dhageenyee turre inni ganna galu inni biyyi gaariin turre biyya akka ammatti wajjin ta'anii adiif gurraachi wal makee wal fuudhee ani kanan agarre yoo san akka wal afreetti addaan qoodame dubartii adiin dubbisin akka fuudhin kana walumaa irraa bare gaariin agarre Ameerikaa irraa yoo san. Dhuftee amma gaana galchaa jettee sididanii hojii naa barbaadaa jettee maal goote duuba? Mana reenfaa ijaanii mana reenfaa nageessanii tole jee rakkadhee kan tole jee oonachee gurraacha furdaa tokko oonachi gaanu iyye namichi argee du'aa nama du'e argeen beeku gurraacha. Mana reenfaa si geessan? Bakka reenfaa kan si geessan? Iyyee nutti deebi'u niitiin adiin achi nageessisaa na duuba jettee akkan hin hojjedhu too'atti ani nayeetan iyyee ofirra gara galu itti bu'e. Isii tuquuf duun ta'in rakkadheen namni eessattan namicha irraan eessattan itti bu'e amma isii ulfaa akkana godhee garaa dha'ee maal jedhanii poolisii natti yaamanii. Namitti ni kuftee? Hinduun lakkee waan ta'an isiin kufuu kuftee naasituma kuftan itti biignaan. Ati namicha kuno mana reeffatti kan keessa namicha fuutaa. Reenfa sana sodaate reenfa argeen beeku ani ijoolleedha. Reenfa sana argeetan namichi illee egaa namni uuman namaa sadduma adda. Reenfasii bokkokesii bifaanii nama akkasiis hedduu argeen beeku. Nama guddaa dhalleedha sodaadhe tuman irraa wanni eessuun eessitti bu'e.
Teessitee namitti hambaatte supervisor as ilaalaa jirti ati duubatti nagartu amma namitti kufte maal goote duuba. Akkasiin na tiksaa jirtu nagarre. Yoon ofirra galtee ofirra deebi'ee naasuudhaan ofirra galtee gara balbalaatti gara ofitti fiigachuun itti bu'e. Kufte. Kufte. Kaaftee dee. Ambulaansa fidanii itti kaasanii saniin booda poolisii afur. Ati kaaftee ati gargaartee ol kaaftee. Lakkiin tuqinnaan jedhani jaalala namaa adiin tuqinnaan jedhani maaliifan kaasa. Haga namitti hin dhuftu maaltu itti waamee poolisa yeroo san telefoonni hin jiru wal qabdu telefoon harkaan qabdu maaltu waamee. Jira miti warri moorgii jiru. Warra jira nama hojjettoota achi jira. Jani isaanis silaalu. Akka ammaa kana viidiyoon jiraan viidiyoo waan ture natti fakkaanne baatirii qabatanii deemu yoo san viidiyoon hin turre jechuudha agite. Baatirii qabatanii deemu. Amma ati hoo qabamteere ati? Qabanii poolisiin dhufee nageessanii dura sammuun koo fayyaa ta'uu waan akkasiin alallaalanii booda immoo warra ispoonsarii nagoo yaamanii maal namichi kun jedhanii biyyatti taasisu dudanii ambaasaddara asii tokkotti bilbilanii isa gaafatanii naan ilma eenyu seenaan beluu akkan jedheeni namichi immoo ambaasaddirichi immoo innidha ilma gantuuti jeet inni ragaa baasa ilma gantuuti abbaan koo gurgurunyaa jansan keessa ture. Waan godhen qabu gaafa gustuun waa inni galeetuma taa'e malee waan godhen qabu gusaaf illolle jarsaniif hin tumsine omaan goone. Ilma gantuuti jedhee amma inni siragaas hin ilma gantuuti xalayaa koppii kan qaba amma foreen ministirii sabara darbii argadhe kaadii liggoo akkas afaan amaaratiin. Duuba ati amma hidhaa poolisoonni gaa akka namichi kun maraatuudha maal ta'e afaan waliin beektanii mee gaadha waan kana asirratti afaan kanallee gaati Faransaayiin babbarattee afaan Ingilizii kana waliin galtanii waan barbaachisaa guddaa ta'e kana ati amma maaliin mana poolisaatti dubbatan maaliin sitti waaman akka ati galtu maal. Rakkoo nama seeraaliyoon natti fidan booda rakkoon afaanii kan tokko yookaan rakkoo fiddee afaan sanii booda nama seeraaliyoon wayii natti fidan namichi seeraaliyoon kun immoo warra afaan Ingilizii dubbatu afaan Ingilizii afaan Faransaayii katti inni barate ani hin beekan. Isa inni jeeti namichi garuu nama barate Omar Bongo University kan jedhan Gaaboonitti baradhe naan jedhe inni ufee afaan naayikee nama biraallee nama keenyallee natti fidee san namni keenya kunis ol quba qabaatee naannoo ol quba qabu namni natti fidan sun afaan inni dubbata ani warruma saawuzii kibbaa kana nama afaan Oromoo barateetan lakkeeti afaan Oromoon beektu yeen ofirraa aree nama wayii natti beekan Oromoo yeroo san Oromoon gaaka gaariitti waliin beeku kan naannoo adda addaa kun xiqqoo garaagarummaan hin jira. Waan loqotuun seena namichi waan afaan Oromoo waan hin ta'in nama alagaa wayii kan afaan Oromoo barate jira akkasa seeyan. Namichi garuu Oromoo ta'uun oolu. Oolu. Amma sitti fidanii poolisni maal si godhe duuba? Dura sammuu san laalanii fayyaa miti kan jiru san egaa doktarichi fayyuma ce'oonni jeesaniin boodaniitittiin baatee namichi garaadha akka gatanneef jechuun salpheensa akka garaan baane. Hubatanii onni hubames hin jiru naasurraa akka ta'e kan onni jedhanii maal barbaaddennaan nan galaan jedheen. Maaliif hojii barbaaddennaan nagalchaa jennaan tikeetii naa bituu didanii xayyaaraa naa bituu didanii kanaafan hojjedhu jennaan hojiin isaan na argan reenfa dhiquu ture kanuma reenfammoo argeen beeku. Kana ta'e maa tole jettee naan jedhan rakkadheen jedheen. Akkasitti egaa booda dubbiin dheeraa keessi dheeraadha. Dubbiin dheeraadha garuu ammati Ameerikaa dhuftee asirraa akkuma taate garuu waan tokko mee waan uummanni Oromoo asirraa baruu jiru jira kanarrallee waan si fide waan Ameerikaa kanas waan finneef qabna dhugumatti har'aan tana biyyi tun bilisa taate akkaataa kanatti hundinuyyuu faranjii wajjin hojjetaadha jiraataa jechuun kun wareegama qaalii gurguddaatti itti baafameet Ameerikaan tun akka har'aa taate gurraachi kun har'a walqixa ta'ee waliin deemu faranjii wajjin. Ati amma fakkeenyaaf yeroo sangaa xiqqoo jijjiiramni dhufee waggaa 70 kun maal haga waggaa 6 jechuudha amma 65tti mirgi kun akkanatti argamaa jira. Garuu dukkaana yookaan suuqii dhayitee istoora tokko dhayitee waa bitattu yoo taate faranjii akkamii harka wal qabatanii wal wannaa jechuun kun jira. Lakin jiru farankaa waa bitattu lafarra achirra kaa'ii jedhan akka sahanii wayii achirra kaa'aniiti achirra kaa'ee malee namatti harkan hiixatini jedhanii na gorsan jedha. Waa bitta achirra kaa'ee callaa soo deebisan deebii bakka sii kaan qabu achirraa fudhadhuu naan jedhan. Tokkoffaa wallaalummaan wanni jiru inni dogoggora jireenya hin beeknes arguurraa inni nama kolfisiisuu inuma jira inni. Mee maali gaafa xiqqoo kolfan uummanni kun qabbana jira Minnesota kan. Inni barumsan qabu homaa barumsan qabu wanni guddaan garuu kan dubartiin tuqin jechuurra dubartii adiin tuqin naan jedhan saniiti harka adiirra farankaa waa bitattu ittiin kennin lafa kaa'e kan naan jedhan santu na keessaa ba'uu didee. Uummata akkana jeetu akkas jechaa turetu jijjiiramee har'a wajjiniin ta'e wal fuudhee walirraa dhalchee qixxee dubbate. Ameerikaan tun bara sanitti toltuun turre kanaafuu namni asitti hafuu
yaalus hin turre waa dubbachuuf namni hundumtuu dafeet mangalaadha. Wanni arge hoo jiraate gurraacha fi adii hedduu rakkoon turte hin mul'atti turte hambaa seera darbee qucaan ajjeesuu kana. Qucaan ajjeesuu jechuun leenchiin yookaan moofi'an uummata bal'aa ta'anii baanii nama tokko tumanii ajjeesuu jechuudha. Waan aadaan uummataa yookaan akka fedhii akka seeratti mana murtii duun dhiyaanne kan godhan jechuudha. Kana ijatti nama sadi argitu asiin galin. Maal hoo jedhan immoo nama adii wayii dubartii wayii darbatee yookaan achi godhee daa'ima wayii onnee jedhee ollaatti waan kana waanuma ta'e odeessuu kanarra reenfi namaa immoo kan du'e hin ka'u ture. Rakkoon guddaan reenfi namaa kan du'e dafee hin ka'u. Kana gurraachis naannoo Meerilaandii sana yeroo sana immoo waraanni guddaan deemaa ture achitti. Gurraacha fi adii jidduutti qawumaan deemaa ture. Alabaamaan akkas turte, Noorzi Karoolaanaa jedhamsan akkas turte, galgala televezyiiniin immoo hima gaarummaan isaanii akka biyya teenyaa oksanii gaallaa adan jedhanii akka naannoo Karrayyuutti jimaata qanyaazmas naqaaxi baffaa nama Karrayyuu ajjeesanii fitanii galgala nama sadi duwwaa akkas hin turre inuma mul'isu. Gamaa gamanaa kan du'e san ifa baasuun hin jira ture. Seerri gadaa yookaan akka dimokiraasii jedhamu kun xiqqoo akka hundeen lafa buute inuma mul'isa. Haa ta'u malee ucuuccaan jirtu rakkoon jirtu gurraachaaf adii jidduu kan jirtu anuma eengadda sitti meen ture dubartiin tuqniin naan hin jenne seera biyya kana aadaa biyya kana kabaji jedhanii akkana natti himanii kun waanuma jiru keessummaan alaa dhufe. Dubartii adii gaarreeffattee ilaalin kan jiru akkasitti natti himame maal ani loonii miti nama gaarreeffadhee namni akkamitti nama gaarreeffatee loontu gaarreeffata jeetuman akkaataan isaas natti hin tolle dhiise malee adii dubartiin jenne adii jedhan yoo waa bitattu horii callaa lafa kaa'e isaanis lafa sii kaa'u nama harkaan hin tuqin akkana naan jedhan. Afaan kunillee rakkoo qabdi gaa'e eessaa uftee siin jedhan naannoo Afrikaa kana hoo himattu akka namaatti waan mana keessatti dhalattee mana keessa jiraattee akka namaatti uumaa rabbi ilmoo namaa qixxee uumin akkasitti waan jiraattu itti fakkaatu baay'ee si dhibu baay'ee si rakkisu. Ani akkana jettee akkanattan jiraadhe jettee himachuun baay'ee si dhibdi. Rakkinuma biyya keessatti rakkannee meekan alaasin laallalaas alli wayyoo qabaa jennee akkuma kunoo engadda mana barumsaa maal kan hundamaarra naannoftanaan jettu rakkoon naannesse akkuma sanillee wayyeeffatta deebiste kan asii kana immoo laaltu. Kana birbinyooytee gaati keeta muradhaa jedhanii gaati amma hojii barbaadadhaa jennaan hojii mana reeffaa argattee achirrallee rifattee dubartii faranjiitu kuffiftee irraan deemtee kanaafis hidhamtee maal jettee garuu amma tikeeta si muran jarri kun jechuudha amma. Galtee. Naamuranii saniin booda gaanis firattis iyyadhee tan jarris naamuranii akkasittan dafee kutee deebite. Deebite yeroo deebitu kana gaa amma manni barnootaa kun si dabre maal goote akkam taate? Manni barnootaa la darbee homaa hojii biraas argachuun san rakkoo ture isii san reefu ijaaranii isii tokkitti agaa baachuun hin turre si'uu abbaadinaa poolis kolleejjii inni gufni ijaarsee booda ijaaramee dhumee ECA kenneef maleedha. Wanni jirtu isii tokkitti turte ganas immoo gadi ba'anii hojjechuun immoo qaaniinis jira ilma ebaluuti agaa baata namaan jedhanii namni honuma arge manni barumsaa seemistariin banamutti rakkoo ture lammata immoo rakkina siyaasaatti ture barri sun amma waan baay'eetu ture shaggar keessa galtu ibiddatti deebine. Rakkinatti ture jechuudha waliigalatti. Ibiddatu ture ibidda ture san keessa amma shaggar marqaa turte. Ati amma maal taate yeroo kana yeroo dhufte kun rakkina keessa Finfinnee dhufte amma mana barnootaa akka duraan itti irraa baate sanitti deebite? Lakki isatti hin deebine amma luluma kunnitti gaa deebi'ee luluma kunnitti gaa deebinu ofiifillee gaa waggaan lama na darbetanii dhaasuun dabartee seemistara tokko kan asii kunoo akka lisee wannoo akka kunoo Saint Joseph English Community School American Community warri kana baratan rakkina jeeqama kana keessan turre warri mootummaa keessallee warri suuta jedhanii baratan amma yuunivarsiitii gaggalanii dubatta kunis itti dhagaamaa haa ta'u gaachi gallee amma immoo student council kan jedhan waldaa mana barumsaa kana keessatti immoo filamuun dhufee baras Oromoo kanatu filame bakka hundaa'u amma luluma kunnin bakka kanatti deebi'ee irraa fudhatte Daachoo Gobanaa Makonnin Baayisaa Darbii Tajjeese Sudaan irraa deebi'ee Abbaa Daakaa Ejjataa Faayisaa fa'aa wajjin Dr. Kadir Mahammad Kabbada Booranaa Lammaa Fidaa kan jedhan ijoollee kun haphaa kun meessuun ta'anii kanaa wajjin du'anii isaanis kanatu hoogganaa nama student councilii kana mana high schoolii torbanuu warri hoogganu Safarii Makonnin fa'aa warri akka abboomaa kunis
anyway ijoolleen Oromoo kanatu akka haannoo qabate wal'aansoo kana keessa rakkinarraayi akka uummanni kee rakkateen siyaasa kanatti galmooftaa yoo sanitti Oromoo kanaa madaalam Alii Huseen ture fi Xahaa Mubaarak turanii isaan lamaanuu amma dargiin ajjeese waan Oromoo kanatti ture ibidda kana keessa galuun waan ani jabaadhee ani beekaa ta'ee duun ta'in akkaataan jiru hundumtuu bakkee jirtutti ijoolleen Oromoo kanatti ture jechuufan. Amma turtee duubaati mana barnootaatti deebite jechuudha. Manni barnootaa kun eega deebite achumatti fixatteetiin amma yuunivarsiitii seente jechuudha. Mana barnootaa kana rakkoon achirraas waa inuma tutturte. Rakkoon seexaan beetis hin jeesuunis na hordoftee turte. Ishee akkaataatti ambaasaadder Taaddalachi Hayila Mikaa'el amma haati manaa biraan Masqal Raddaatuni rakkoo lisee hojirru uumte. Fi hadiidaan fa'aa uumanirraan rakkoon guddaan dhalate namni lubbuun namaas babbadee turte kanarrattis gaa implikeetii godhuu wanni hundumtuu wanni bishaan hamaan hojjetame Oromoo irratti maargama. Anyway sunis hin jira haa ta'u garuu achuman deebi'e gaa nama gaarii tokko ture Guddataa Maammoo jedhamu nama Lubbaa Borii isaantu daayirektara ture. Ittaanaan immoo Dr. Dajanee Araddoo nama Lubbaa Borii isaanis amma yuunivarsiitii Piroofeesara Ikoonomiksiitii amma waggaa lamaan irraa du'anii warri kun naman gargaaru. Kun egaa amma bara Soodargiin hin dhufin bara Hayilasillaasee irraa dubbataa jira jechuudha akka namaa galuufi booda ati amma iskuula Seent Yuunivarsiitii galte jechuudha. Gale egaa amma seemistara tokko eeggadheeti gale egaa amma baras immoo akka carraa ta'e ijoolleen Oromoo baay'inaan galle. Amma wanni ani barbaade egaa wannummaan haasawa kana itti jalqabneeyyuu guddaan maali? Dargaggoonni barasanii sochii keessa turanii fi dhaloonni har'aa kun maal irraa baratanii jechuurraa haasawa kana dura gaafa jalqabnullee kanarraa jalqabne jechuudha. Amma isin barattoonni Oromoodhaa kan yuunivarsiitii keessa jirtan wal qabaatinsi keessan akkam ture? Amma bara irraa dubbataa jiru kun amma bara 1900 fi akka Awurooppaatti 71 na fakkaata. Akkasuma akkasi 71 akkana jedhama. Maaltu ture barattoonni Oromoodhaa sochiin godhaa jirtan maal fakkaata egaa wareegummaa yeroo san baafame sanirraa beekuu barbaada. Sochiin Oromoodhaa kan ture bara sanitti xiqqoo gaafii jabduu kakaasaa turanii nama baay'eefillee hin galu ta'u maleedha warri uummata Itoophiyaa warri kun barattoonni Itoophiyaaf hin jettu kuni lafti qotee bulaaf haa ta'uu jetti mareet laaraashuu jedhu afaan isaaniitiin. Uummanni kun immoo barattoonni Oromoo kun immoo lafti handhuura abbaa seenatiif haa ta'uu jettu taana takka addaan baane. Lammata immoo kan rakkoon dhalatte immoo gaafiin sabaa gaafii gitaatiin wal bira irratti wal bira qabamee deemaa jiran. Amma achirraa fudhanii waan malee inni maarkisii kana fidanii taagaliif taataqiyyan san irratti baasanii amma wal'aansoon sabaa yookaan cunqursaan sabaa bifuma cunqursa gitaatii jedhan. Lakki kanaa miti nama biyya qabutu warraaqsa deemsisaa wal'aansoo gitaa deemsisa. Nu biyya hin qabnu nuuf abbaan lafaas kan dhabes kan qabus qotee bulaanis tumtuunis dugduunis hundumtuu biyya uummachuu qabu biyya eega qabaataniin boodatti attamitti bulla diinagdeen attamitti ta'a siyaasni attamitti ta'a filannoon bulchiifni maal fakkaata kan jedhu yoo biyya qabaatan irratti mari'atu kana malee jennaan warri wal'aansoo Habashaadhaa waraqata facaasan dhiphoonni uummata Oromootiin ni jedhan kan lafti abbaa isaanii akka jalaan baane barbaadan fedhii qaban lafti qotee bulaaf haa taatunii fi lafti abbaa seenaa handhuuraatiif haa taatu jedhanii wal'aansoo uummataa dogoggorsaa jiru kan jedhan waraqaa baasanii ijoollee Oromootiif immoo tokko tokko kan jedhan dogoggorfatanii gaafiin suni nama ijoolleen abbaa lafaa kaafte fakkeessanii kana honnoo godhanii achirratti warri meesoonis warri haphatis jechuun IPRPnis dhaabbii tokko nurratti fudhatan warra. Mee amma gaa wanni asirratti dubbachuu nurra jiru odaa kiyya wanni guddaan dargaggeessi har'aa shamarran har'aa irraa barnoota fudhatan irra jiru isin amma yeroo akkana jettan kana gara humnaatti yookaan garee gaggabaabaa tokkotti ijaaramuun jalqabne yeroo kana Oromoon. Ijaarsa Oromoo kan jedhu barasuma calqabamte. Oromoo akkas naannoo kutaa biyyaa hin turre akka ammaa kana namni naannoodhaan wal qooduun amantiidhaan wal qooduun hin turre bara sandaafatti dhabnus wajjumaan nyaanne bara dabra biraanis wajjumaan nyaanne ijoolleen Oromoo waafnaanis wajjumaan hafne malee akka ammaa kana namni
warrifatee naannoo fi amantii wal qoodee hin beeku akka wal'aansuutti akka kaayyootti akka amantiitti akka sabboonummaa iddee hundee Oromootii ijjatu kan warra durii santu wayyoo qaba warra durii santu gaarii namadhaan. Nama gammachiisa yeroo sanitti dhugaa keessa. Nama gammachiisa. Namoota dhaloota irraa kanaaf hedduun galu dhugaa ilaalcha maarkizimii kasanii garuu warra gabaabatti yoo deebinee ilaalle amma isin mee bara 1973 kanarratti amma si haa fidu ati haga bara sanitti nagumaan yuunivarsiitii keessa turtee miti? Egaa bahaatuma galaatuma madaa'u nagaa amma kana miti booda madoofne morgii mana minilikis amma seenne hin jirra. Mororlees hoggaa sanitti Sillaaseen hoggaa shan hoggaa tokko caalaa isin warra hoggaa san hidhaman Tamiraat Kabbada Heenok Kiflee kazaa Indaala ijoolluma xayyaara buttesan malee warra mana barumsaa kana hoggaa baay'ee sitti muranii nima baata. Namni jira yoo qabdu hirkoo qabduunis immoo nima baata. Baatan amma wanni si gaafachuuf kaniif wanni si gaafadheefsani 73 kana keessatti 74tti dhiyaatutti jirraa warraaqsis dhufuuf deemaa mee ilmaan Oromoodha akka garma murna jaarmayaatti ilaalchaatti bakka meeqa jirtan mee naa himu waraqaan baatu hin jirtu waraqaan hin babbaatu yuunivarsiitii keessatti waraqaan Oromoo waraqaan baatu tuun tanuma beektaa isaan harkaan onni godhamti tuun immoo waldaa gargaarsa Oromooti tuun immoo waldaa Islaama Oromoo waan jettu jabduun irra jira jabduun garuu waldaa Islaama Oromoo waan jettu kaampaasii keessatti. Eenyu fa'aa baasa? Sanigaa warra Xahaa Mubaarakaa Abdulkariim Mubaarakaa nama Riyaad Yuunivarsiitii Islaamik Affeers Piroofeesarati kana. Isaan kanatu baaseetu waan Oromoodha. Warra kana baasa. Warri karaa immoo Abdulqaadir Abdulbaasit kan jedhan ijoollee warjiiti. Warra muhee fa'aa wajjin bilchaataa warra ture gaasas dargii galaafate inni irratti daalatti irratti galaafatame daalatti jechuun sabbata asuma shaggarii gadi yoo gara. Wanni amma kana si gaafadhee maal sitti fakkaate odaa kiyya seenaan kun dhugumatti lammiiwwan Oromoodhaa bakka jiranitti walquban qaban malee jechuu kutaan Oromiyaan bal'oo waan taateef walquban qaban malee wareegama ilmi Oromoodhaa durirraa qabee mana barnootaatti baasaa jiru kanatu hin himamin kanaaf seenaa kanallee an barbaade. Dhugaadhaan namoonni ati du'an jettu kun ati gaawa nama hedduu nama akka keetitti yaadatu nama tokko duwwaa arganii abbaa nageessoo jedhanii isaanillee amrii ta'anii jiranii rabbi warra jannataa haa godhu. Ati nama guyyaa tokko argitee maqaa isaanii tokko akka hin daganne yeroo dheerarraa waan si beekuuf har'a sagantaa kanarratti si file. Mee amma gara yuunivarsiitii mooraa yuunivarsiitii si deebisaa. Yuunivarsiitii yeroo turtan amma gara 74 kanatti mee akka walquba qabaatinsa Oromootiin amma Oromiyaa waan jettu ture achirraa booda waan adda adda mee waan kan addaan nu babaasi eenyu fa'a maal godhanii akkamii rakkina maaltu irra ga'ee kanarratti nu deemi har'aaf kanarratti dhaabuudhaaf. Amma gara 74 hooka ugaa inni duraan waldaa bartootaa duwwaa warra bartoota yuunivarsiitii fi gulantaa lammaffaa duwwaa hammatu sun hafeeti warri baratan kan alaa galanis kan biyya keessa jiranis hundumtuu qooda irratti fudhachuun dhufee. Ugaa dubbachuu fi guruupiin amma leencoo lataa kun kan karaa baaroo kun baddiluu hinsaa kan jedhan takka jalatti ijoollee waamama shaayii bitanii fi kaan kan ijoollee baadiyyaa ofte mana kiraa kaffalanii fi karaa gullalleetti wal geessaa turanii. Amma achirratti amma dhumarratti fixuudha fi amma namni ijaarsa kan jedhu kanatti amanee kanatti gaafa ka'an takkittumaan halkanuma tokkichaan guyyaa waraqata 2-3-4 ganama argitaa. Kana keessa takka Oromiyaa kan jettu tana. The first organization ijaarsi dura Oromiyaa gaafiin Oromoo gaafii koloniiti jedhee waraqaadhanis labsiidhanis kana kan fudhate hoo jiraate kana du'aanis jiraanis kana dhugaa ba'uu hin danda'a Oromiyaa duwwaadha. Eenyu fa'aa jarri kun? Warri kun Fiqaaduu Eebbaa amma onnoo jira Kanaadaa jira Baqqalaa Galataa Reed Crossii kana galee. Kiflee doorii dargii xajjeese Bishooftuu irratti Dr. Girmaa Tolosaas Bishooftuu irratti du'ee Saggaayee namarraa dura yoo calqaba onni kan ture isaa waraqaa isaatillee gaafiin Oromoo gaafii koloniiti jedhee kunoo Dr. Baayisaa Lamuu jiru Niiyork jiru gaafachuu hin dandeessu. Gaafiin isaa gaafii koloniiti jennaan warri kiisis koomitee isaa riijektii kan Saggaayee gaafiin Oromoo gaafii koloniiti jennaan. Waan tokkitti sifan fixaa gaafiin Oromiyaadha. Achirratti kanaaf qulqullina tiyoorii yookaan
soonneetiin kaate itti aansanii warri bakkalchaa ba'an warri bakkalchaa baarootumsaa fa'a leencoo lataa fa'a ibsaa guutamaa fa'a warri amma jirani warri amma jiran du'aa duwwaa maqaana hungaanii miti warri jiranis sobas dhugaa soo ta'e jiru warri abiyyuu galataa fa'as hundumtu warri amma jiran kun lubbuudhaan baay'inni isaanii jiru kan du'anii magarsaan hin jiru warri akka Sumaalirraa deebi'an galaasaan fa'aa jiru kun hundumtu naannoo bakkalchaatti onnitanii.